manaketi ebbani qufna Farsa Daawit 65 lakkoofsa 4 namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike akkuma dubbate Daawit garbichi kee ebba qofeera dhufe mana kee dhuguma abbaa koo ani sargeera gara kee dhufe deebii argadheera deebii argadheera namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike gaafa keessi koo yaaduun guutame anaaf kan gaddu yeroo dhaabame Beetleen naqee araa galfadhe dhibbuu kaleessaas nan irraanfadhe nan irraanfadhe namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike kufeen sagadaan mana keetti bakkee bifame iddoo nagaatti ebboon koo hiikame kan baarareera gadhiisan bannee kunoo argadheera kunoo argadheera namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike anta saan ba'u mana kee keessa achiin argadha wanta beessa indagatamu bakka wadaati dhufeessi kadhee nasimadhaati nasimadhaati namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike namatti tola mannike namatti tola mannike achiti burqa mebbike achiti burqa mebbike galanni haa ta'uuf Waaqayyoof hanga bara baraatti. Ameen.